Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuuni miila fuuni nagaa qabdu fayyaa keessanii jirtu jabaattu nagaa akkam. Har'a waan takka isinitti agarsiisa. Inni sunuu akkaataa aappii jawwaala keessanirraa itti dhoofachuu dandeettan osoo aappii tokkollee hin fayyadamne bilbiluma keessan qofaan jechuudha. Kanaaf akkaataa itti dhoifattan isin agarsiisa. Garuu warri yuutuubii chaanaala kiyya sabiskiraayib godhuu diddan godhaa yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa. Isinitti meera godha. Irra deddeebi'ee isinitti meera. Warri gootanii immoo amma sabiskiraayibii meeqa qaba? 200,000 fi 1,000 qaba. Akkuma agartan kun akkuma agartan kan 200,000 fi 1,100 qaba. Akkas. Baay'eedha jechuudha yuutuubii sabiskiraayibiin isaa hedduu baay'eedha. Kanaaf warri sabiskiraayib gootan hedduu galatooma. Warri hin godhinis godhaa isinitti meera. Yoo hin goone immoo godhama. Godhaa irra deebi'ee godha. Warri gootan godha. Warri gootan galatooma. Warri hin goones godha. Godha. Amma gara barumsaa seenna. Aappii gad dhoytanii yeroo aappiin akkana fuula kana isinii bahu bakka sarchii fuula duraa tuqaa sadiin kana dhoytan. Home screen setting jedhu kana dhoytan. Achi booda gadi buutanii hide aappii jedhu kana dhoytan. Bifa kanaan isinii bayaa aappii keessan waan dhoyfachuu barbaadan san irra dhoytan. Fakkeenyaaf amma mee gaalaarii haa dhoysu, Gmail haa dhoysu, Google Chrome haa dhoysu, email haa dhoysu. Bifama kanaan waan barbaadan akkana irra dhayatta. Bifama kanaan waan barbaadan akkasitti irra dhayatta waan dhoysuu barbaadan san jechuudha. Achi boodaan immoo dangoota. Aappiidhaan sunniin amma keessaa baatanii aappiidhaan sun amma asirra hin jiru. Aappii sanniin asirraa argachuu hin dandeenye. As keessaa aappiin sun hin jiru. Akkuma agartan. Mee amma gaalarii meeti amma hin jiru gaalariin as keessa barbaadanii akkasuma Google Chrome illee hin jiru. Chrome kanaa miti Google Chrome hin jiru. Kan dhoysine sunniin hin jiru. Imoonis hin jiru. Bifa kanaan dhoyfachuu dandeettu jechuudha. Aappii dhoysitan san ammoo akkamitti argachuu dandeettanii ammas tuqama sadiin san dhoytan. Home screen setting san dhoytan bifuma reefisanii. Hide screen hide aappii kadhu san dhoytanii. Achi boodaan aappiidhaan reef dhoyfattan sun gubbaa kanarra isinii baay'ee kun akkuma agartan. Gaalaarii kadhu kanarratti dhoytanii. Gmail irrattis waan reef dhoysitan san jechuudha. Bifuma kanaan akkasitti irratti dhoytanii dangootan danii gara gadii kana dhoytan. Achi boodaan baakettanii keessaa baatanii akkasumatti kun amma aappiidhaan sunniin dacha'eera jechuudha. Yoo barbaadan guutumaan guututti aappii fuula kanarra fuula jawwaala keessanirra jiru guutumatti irraa dhabamsiisuu dandeettu. Yeroo deeffattanis bifuma amma isinitti himesaniini jechuudha. Osoo aappii tokko fayyadamu bilbiluma keessaa qofa. Kanaaf haala sanii fayyadamuu dandeettu. Warri yuutuuba kiyya sabiskiraayib godhuu diddan sabiskiraayib godhaa ammallee irra deebi'ee isinitti hima. Godhaa sabiskiraayib godhaa. Sabiskiraayibii godhaa, sheerii illee godhaa, laayikii illee godhaa. Hin gootan taanaan ammoo wal agarra. Namni isin kadhatu hin jiru beekadhaa godhaa. Akkasii baay'ee.